Akkam jirtan hordoftoota keenya oduu yeroo kanaaf qabnu isin dhaggeessifna hangafoota oduu wajjin gullallee wudirraa. Beeksisa waboo zoonii waliigalaa irraa qeerroo bilisummaa Oromoo cufaaf sadaasa 2020. Akkuma beekamu waamichi lagannaa gabaa yeroo ammaa kanatti karaa miidiyaan taasifamaa jiru ilaalchisee waamichi taasifamaa jiru gama waraana bilisummaa Oromoo waboon harka keessaa kan hin qabne ta'uu isaa uummata keenya hubachiisu gaaga'amaa fi balaa waamicha kanaan uummata keenya irra ga'uuf gaafatama qaama waamicha kana dhiyeesse ta'uu isaa jabeessinee hubachiisuu barbaanna. Qeerroon bilisummaa Oromoo golee Oromiyaa keessa jiru marti sirna hubachuu kan qabu yeroo ammaa kana waraanni bilisummaa Oromoo koonyaa keessa sosso'aa jiru cufa keessatti diina guddaa dura dhaabbachuun falmaa hadhaa geggeessaa jira. Akeeknii fi galmi qabsichaa dhiigaa fi lafee ilmaan Oromootiin sirna afaan qawween uummata keenya dhiitee roorroo keessatti sukkuumaa jiru yeroo dhumaatiif falmaa qabsoo hidhannoon qofa xumura itti gochuuf qofa ta'uun isaa kan eenyuyyuu hin halleedha. Waraanni bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kanas qabsoo gama maraan taasisaa jiru jabeessee daran boqonnaa tokko malee waan itti jiruuf qeerroon bilisummaa Oromoo wajjiinis qabsoon bilisummaa Oromoo waboon durfamee taasifamaa jiru gama dandeessan hundaa waboo cinaa dhaabbattanii impaayera sirna naafxanyaa Itoophiyaa afaan qawween ijaaramte dhiiga ilmaan Oromoo guyyuu dhiigaa jirtu falmaa qabsoo hidhannoo daran finiinsuu afaan qawwee qofaan diigne yeroo dhiyoo keessatti biyya walaba taate irratti mootummaa walabaa ijaarachuun bilisummaa barootaa fi hawwiin gonfachuutu nurraa eeggama. Hubachiisa fincila xumura gabrummaatiifis ta'ee dhimmi lagannaa gabaa ilaalchisee koreen qindeessitu WHG'n warraaqsa galaana uummataa qajeelfama qondaaltota ol aanoo waboo irraa fudhachuun yeroo labsiin kun ifoomsutti waan isin beeksifnuuf guyyaa waamichaa gama qeerroo bilisummaa Oromoo isiniif dhiyaatu hordofuun waamicha qeerroo bilisummaa Oromoof uummata bal'aaf taasifamu dammaqinaan akka irratti hirmaattan isin beeksifna. Injifannoo uummata Oromoo oduu injifannoo waboo zoonii lixaa irree fi gaachenni uummata Oromoo kan ta'e waboon sadaasa 2020 godin Wallagga lixaa Cibbirraa Dhiidheessaa Guttaa Gimbii Muraasii Gullisoo Aanaa Gullisoo Gandamaarruu bakka addaa Xaaxeessaa jedhamutti ganama sa'a 2:00 irratti waraanni sirna gabroonfataa uummata saamuuf ajjeesuu suusii itti ta'e uummata iraarsuuf konkolaataa yaatu irratti waboon tankaarfii fudhateen hedduu ishee bakka isheen hin galletti erguun injifannoo dansaa galmeesseera. Injifannoo uummata Oromoo odeessa dabalataa cuunfaa isaa oduu injifannoo waboon gumaa ilmaan Oromoo baasuu itti fufeera. Guyyaa har'aa lola cimaa zoonii lixaa zoonii kibbaa fi zoonii kaabaatti waboo fi riippii liyyuu haayilii mootummaa naannoo Amaaraa gidduutti godhameen injifannoon uummata Oromoo boonsuu galmaa'eera. Zoonii lixaa gaara abbaa seenaatti lola cimaa sa'a 4f riippii fi waboo gidduutti godhameen loltoonni diinaa 72 daaraa taatee 15 madoo taateerti. Zoonii kaabaa lola cimaa sa'a 2 oliif liyyuu haayilii mootummaa naannoo Amaaraaf waboo gidduutti godhameen waboon gumaa qeerroo walloo baaseera. Loltoonni naafxanyaa 83 daaraa taatee 32 madoo taatee 18 achi buuteen miila bakar waareeti. Zoonii kibbaa lola cimaa sa'a 1:38 oliif iddoo bakka kalaltuu jedhamutti riippii fi waboo gidduutti godhamee waboon injifannoo galmeesseera. Loltuun diinaa 16 daaraa taatee 4 madoon dhabamteerti. Gara meeshaatiin injifannoon addaa guyyaa har'aa galmaa'eera. Kilaashii 143 girnoo fi 12 snaayiparii 7 boombii adda addaa 259 rasaasa 8,019 riippii fi haayilii naafxanyaa irraa booji'uun galii waraana bilisummaa Oromoo waboon taasisee jira. Gama wabootiin nama 3tu nurraa wareegame 6tu nurraa madaa'ee madaa salphoo. Qeerroo Oromiyaaf uummata keenya waboon gaachena uummata Oromoo jabeessee waboo barbaaduun haa jiraatu.
biyyi abbaa in qabdu seetee naaxanyaan ilmaan minilik akka ijoollee daa'ima boo'aa jirti. Oromoo hubadhu bilisummaa Oromoof walabummaa Oromiyaa qabsoo hidhannoo malee hin mirkaneeffamtu. Waboo fi qawwee teessan jabeeffadha. Kan Oromoo irraa hidhannoo hiikuu barbaadu yoo jiraate diina uummata Oromooti. Irran deddeebi'ee uummata koo baga gammaddan baga gammanne isiniin jedhe waboon. Osoo waboon jiraatu baatee uummanni Oromiyaa ni wareegama yoo jennes nama hin shakkisiisu. Waboon jirtu Oromiyaan hin wareeramtu. Injifannoo waraana keenya waboon kan sheer gochuudhaan lammii Oromoo kan kaabaa kan kibbaa kan lixaaf kan ba'aa hundaaf qooda adawii uummata Oromoo asumaan shimshim godhaa jedhan. Odeessa amma nu dhaqqabe keessaa Salaaletti amma halkan kana waajjirri poolisii aanaa hidhabuu abbooteetti boombiidhaan aleelamee jira. Oduu ammee humni qilleensa Bishooftuu irraa arganne akkuma waggaa lamaan dura helikooppitariin Asoosaa irraa kaate gara kormaa rukuttee turtee fi itti hin milkoofnetti sana torban kanas helikooppitariin aleellaa yaaluuf akka jiran maddi keenya humna qilleensa Itoophiyaa Bishooftuu irra jiru nu qaqqabee addeessee jira. Hubachiisa. Waraanni bilisummaa Oromoo tankarfii diinaa irraa kennamu qophii barbaachisu gochuu isaa asumaan beeksifna. Uummanni koonyaa dhiyaa jirus akka of hin daganne dhaamuun barbaanna. Qabsaa'ota adamsanii hidhuun jeequmsa biyyaaf uummata keenya jiruuf fala hin ta'u. Ibsa abaa'oo 3/2020 duula ajjechaa suukaneessaa fidaa addatti dargaggoota irratti xiyyeeffatee deemaa jiru cinatti adamsuun miseensotaaf deeggartoota abaa'oo irratti raawwatamaa jiru ammatu irratti akka argamu haalli Oromiyaa keessaa ragaan gahaadha. 3/1/2020 humnoomni nageenyaa walitti qabaa qoree naamusaaf to'annoo abaa'oo kan ta'an Jaal Alamaayyoo Dirroo mana jireenya isaaniitii butamanii magaalaa Burraayyuutti hidhamaniiru. Jaal Alamaayyoon hayyuu fi manguddoo Oromoo hawaasa biratti jaalalaa fi kabajaa guddaa qabu. Qabsoo abaa'oon karaa nagaatiin geggeessaa jiru keessatti koora sabaa abaa'oo waxamajjii 2019 keessa geggeeffame irratti koree naamusaa fi to'annoo dhaabbichaatiin filatamuudhaan dirqama isaa nama bahataa jirudha. Kanatti dabalee beekumsaa fi ogummaa qabuun lammii isaa gargaaruudhaan nama ulfina qabu manguddoo Oromooti. Tibba dabrees wayita HD'n abaa'oo mana jireenya isaaniitti oddoo haala yeroo irratti ibsa laatanuu humnoota nageenyaatiin akka addaan kutan taasifaman keessummoonni isaanii ugguramanii fi hidhaman manguddoota saganticharra turaniif wayita gadi ba'an hidhamanii boodarra lakkifaman keessaa obbo Alamaayyoo Dirroo tokko turan. Qaama hoogganaa dhaaba siyaasaa seer-qabeessummaa qabsoo karaa nagaa geggeessaa jiru abaa'oo bakkayyuttuu adamsanii hidhuu fi dararuun humnoota nageenyaatiin raawwatamu irratti argamu abaa'oon cimsee balaaleffata. Qaamni tarkaanfii hayyootaa fi manguddoota Oromoo danqaa fi rakkoo uummanni fi biyyi keessa jirtu furuu keessaa qooda jabaa qaban salphisuu fi hidhaan daranuu akkaan kun egeree jiru haala daran yaaddeessaatti geggeessa malee fala ta'uu hin danda'u jedheefi amana. Biyya gaaga'ama lubbuu fi manca'iinsa qabeenyaa dabalatee rakkoo siyaasaa diinagdee fi hawaasummaa waliigalatti jeequmsa bifa hedduutiin goolabamtee lammiilee fi yaaddoo jireenyaa taatee furmaanni seeraan ala aangootti rarra'uu fi afaan qawweetiin yakka suukaneessaa uummata jimbiilfachiisuun yaaluu miti. Jarmiyoota siyaasaa dhaabbilee hawaasaa fi qaamolee adda addaa waliigalattis lammiileen hundi kan keessa qooda fudhatanii fi ittiin amanan mootummaa ce'umsaa gadi dhaabuudha. Kanaaf wirtuu jeequmsaa taasifamuun kan itti xiyyeeffatame Oromiyaa fi lammiilee isaa hunda balaa ittiin aggamameerraa baraaruuf waamicha ijaarsa mootummaa ce'umsa biyyoolessa Oromiyaaf abaa'oo dhiyeesseef awwaachuun dirqama hundaa yeroo gabaabduudha. Hidhaa fi ajjeechaan uummata irratti raawwatamaa jiru dadammaqiinsaan ofirraa tiksaa furmaata warra lammiilee hundaa rakkoo bifa hedduun keessaa baasu milkeessuuf dirqama lammummaa aabaannuun dhaamsa keenya. Addee bilisummaa Oromoo adamsuu fi hidhaa seeraan ala miseensotaa fi deeggartoota keenya waliigalatti lammiilee biyyattii qabsoo karaa nagaa geggeessaniif faayilaalee irratti geggeeffamaa jiru jabinaan akka morminu ibsa.
yakka kana dhabsisuu fi abdii fi hawwii uummataa dhugoomsuuf kaayyoo qabatee deemaa jiru dhugoomsuuf yoomiyyuu caalaa falmaa isaa murannoon akka itti fufu hundaaf mirkaneessina. Injifannoon uummata bal'aa irraa Adda Bilisummaa Oromoo Sadaasa 2020 hordoftoota keenya balbaloomina oduu kanaa deddeebisnee kan isin biraan geenyu Gullallee Wudirraa gamanumaan oraa bulaa like share subscribe